Akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel kiyyaa baga nagaan dhuftan deebinee dhufneerra Dr. Boo Caalati ara kanan isinitti himu dhufe mata duree baay'ee barbaachisaa ta'e wayit irrattanii innis maalidha waa'ee gogiinsa harkaa yookaan immoo dry hands isa jedhamu irrattan waan an beekurraa waa asinii qooduu dhufe egaa akkuma beekamu gogiinsa harkaa kun baay'ee komanidha namni baay'een rakkoo kana ni qaba. Kanas gaa namoonni tokko tokko gaggaafachaa turanii sanumaafin anis waan kana asinii qooduu dhufe jechuudha. Egaa gogiinsa harkaa kun rakkoo baay'ee nama hedduu mudatudha akkuma dura isiniin jedhe. So ogaa anis kanarraa isinitti himu gogiinsa harkaa kana maaltu namatti fidaa eenyu faatu waan kanaaf daraan saaxilamaa waan kun immoo yoo furmaata dhabe akkam ta'uu danda'a yookaan immoo otoo wal'aanamin yoo hafame akkam ta'uu danda'a fi wanti ijoo fi baay'ee barbaachisaan immoo an isinitti himu sirriitti maal godhamuu qaba dry hands yookaan immoo gogiinsa harkaa kanaaf maal gochuu qabna akkamittiin waan kana rakkoo kana irra aanna mana keenya taanee bifa salphaa ta'een waan qabnuun akkamittiin haala salphaa ta'een mana yaalarree otoo hin deemin gogiinsa harkaa kana furannaa maal beekuu qabnaa kan jedhuun isinitti himaa. Warri immoo haaraa gara chaanaalii kiyyaa dhuftan chaanaaliin kun kan keessanii YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatiin utaa hanga dhumaatti wajjin tura kallattumaan gara mata duree haaraa dhufeettan isin dabalu. Egaa mee jalqaba irratti gogiinsa harkaa kana kuuz yookaan immoo wantoota gogiinsa harkaatiif nama saaxilan irraa yaa kaanu sababni isaas sababa isaa yoo barre wanta tokko sababa isaa yoo barre furmaanni isaa baay'ee nu rakkisu jechuudha. Maaltu gogiinsa harkaa kanaaf nama saaxila kan jedhu yaa laallu innis gaa gogiinsa harkaa kana wantoota fidan wanta baay'eedha. Wanta hedduutu waan kana fidaa ta'uti garuu akka namaa galu bakka sadiitti qoonnee ilaaluun ni danda'ama. Innis tokkoffaan frequent hand washing yookaan immoo irra deddeebiin harka dhiqachuun sababa tokko. Sababni lammaffaan chemical exposure yookaan immoo keemikaala adda addaatti saaxilamuudha. Sadaffaan medical conditions yookaan immoo dhukkuboota jechuudha. Walitti qabaa dhukkuboota gogaa harkaatiif nama saaxilanii. Kanaaf akka kana sadanitti irree ilaalla. Kan jalqabaatitti gaafa deebinu inni komaniin gogiinsa harkaatiif kan nama hedduu saaxilu frequent hand washing yookaan immoo harka dhiqannaa yeroo amma tarii sababa hojiitiinis ta'uu danda'a sababa garaagaraatiin namni tokko guyyaatti yeroo hedduu harka dhiqachaa oolu sanis yeroo godhan saamunaa ni fayyadamu sun gogiinsa harkaa ni fida maaliif jennaan namni tokko yeroo harka isaa amma dhiqatu dibata uumamaa yookaan immoo dibata uumamaan gogaan keenya ofirraa qabu akka dhiqamee bahu godha jechuudha. Keessattuu saamunaadhaan amma yeroo dhiqatamu dibanni uumamaa yookaan natural oiliin gogaa keenya keessaa akka baheetoo gogu godha jechuudha. Sun gogaa harka keenyatiif saaxiltuu ijoodha jechuudha. Kanaaf sababni inni tokkoffaan frequent hand washing dha. Inni kun gaa namoota sababa hojiitiif jecha yookaan sababa haala amala hojii isaaniitiif jecha guyyaatti amma harka dhiqachaa oolan mudataa jechuudha. Kanaaf sababni tokkoffaan isaa sababni lamaffaan chemical exposures keemikaalota adda addaa sababa innis sababa hojiitiin namoonni tokko keemikaala wajjin wal tuttuqan ni jiru. Keemikaalonni kunis gaan akkamiiti yoo jenni keemikaalota fakkeenyaa kan qonna irratti fayyadaman keemikaalota akka qorichoota haramaa fi farra ilbiisota akkasumas immoo keemikaalota mana keessatti ittiin qulqullinaaf fayyadaman illee yoo gogaa keenya wajjin kontaaktii uuman dryness yookaan immoo goga harkaa yookaan gogaa keenyaa ni fiduu jechuudha. Kanaaf chemical exposurein adda addaa kun sababa tokko waan ta'eef isa kanarraa irree haalatti dhufeen karaa boodaa hin dubbanna. Kanaaf inni lammaffaan chemical exposure yookaan immoo keemikaalota garaagaraatiif gogaan keenya caalatti immoo harki keenya yoo saaxilameedha jechuudha. Sababni inni sadaffaan medical conditions yookaan immoo dhukkuboota jechuudha. Dhukkuboonni hedduun kan gogiinsa gogaa fidan jiru. Isaan keessaa inni ijoon dhukkuba eczema jedhamudha. Inni kun alerjiidha waan wal qabatu yeroo ta'u goga garaa ni fida goga gogaa ni fida. Gogiinsi gogaa harkaa kun kan eczema kanaan dhufu yoo ta'u an akka hooksisuu diimachuu maal kana of biraa qaba jechuudha. Hooksisuu illee dabalata.
Dhukkuboonni biraa san akka sooriyaasisii kan jedhaman jiru, dhukkuboota autoimmune disease akkasumas dhukkuboonni biraa hedduun illee jiru jechuudha. Dhukkuboonni gogaa hedduun kan gogiinsa gogaa fidan ni jiru. Isaan illee walitti qabaadhaan medical conditions jedhamu jechuudha. Isaan sun jiraannan kaa tootaalii wal'aansa hakimaa barbaachisaa. Ani kanaan caalatti isinitti himu kan jalqabaa san lamaan irrattidha. Akkamittiin goga harkaa sababa sanii dhufe ittisna kan jedhuun isinitti himaa jechuudha. So maal gochuu qabna? Gogiinsa harkaa kana akkamittiin irraa aanuu qabna kan jedhutti adeemu. So tarkaanfileen goga harkaa kana ittisan kun an akkamitti tarkaanfilee sasalphaa mana keenya taanee gochuu dandeenyu kan goga harkaa kana ittisan an akkamitti kan jedhutti gaafa dhufnu tarkaanfii jaawwayitan isinitti himaa. Isa kana kaa jaan keessaa hanguma tokkollee sadi wayii yoo fayyadamtan goga harka keessanii irra aanuu dandeessu jechuudha. Kanaaf gaa tarkaanfii tokkoffaan moisturizer fayyadamu kan immoo qaama keenya wantoota moisturizer kan jiisu fayyadamu jechuudha. Isa kana akkamitti goona? Dibata adda addaa fayyadamuudha. Dibata adda addaa moisturizing creams warra jedhaman jiru. Moisturizing cream adda addaa kana fayyadamuudha jechuudha harka keenya irratti. So moisturizing cream kun akkamitti an jedhaman gaafin jedhu ka'uu danda'u. Moisturizing cream commercially available ta'an ni jiru. Kan specially dry handidhaaf qophaa'anii dibata qaama biraatiif illee ni ta'a. Isaaf kan qophaa'an ni jiru. Isaanis kan akka gold bond jedhamu, kan akka EOS an jedhamu illee jira. Akkasumas immoo petroleum jelly ni jechuudha. Vaseline jelly 100% petroleum kan of keessaa qabu sun inni illee ni ta'a jechuudha. Kanaaf irra caalaa jarri kun sadeen goga harkaatiif ni fayyadu jechuudha. Gold bond, petroleum jelly fi EOS tarii dibatoota kanneen beekuu dandeessu. Yeroo biraallee itti fayyadamtanii beektu ta'a. Dibatoonni kun sadeen goga harkaatiif baay'ee akka fayyadu ni dubbatama jechuudha. Inni lammaffaan gilaavii godhachuu. Gilaavii yookaan haguugduu harkaa godhachuu. Akkuma dura jedhe sababoota hojiitiif jecha, sababa uumama hojii namoota saniitiif jecha namoonni amma harka isaanii bishaanii fi saamunaa tuqsiisan ni jiru jechuudha. Inni akkuma dura isiniin jedhe kaa natural oilii gogaa keenya keessaa xuuxetti akka gogaan keenya gogu taasisaa jechuudha. Egaa namoonni kunniin akkamiiti? Fakkeenya ibin ogeessi fayyaallee jechuudha. Doktoroonni ni mudata waan akkanaa maaliifiin gilaavii godhatanii yeroo dhukkubsataa laalan gilaavii sanillee erga baafatanii gilaaviin tokko paawudarii waan qabuuf paawudarii sana ofirraa dhiquu waan jiruuf guyyaatti immoo hakimni tokko nama hedduu waan laaluuf lakkoofsuma namoota san tuttuqeen harka isaa dhiqachuu waan danda'uuf gogni harkaa kun isaanillee mudachuu danda'a jechuudha. Kanaaf ogeessota fayyaallee mudachuu danda'a. Hanbiraa namoota qulqulleessitootallee ni mudata jechuudha. Warreen mooroof qulqullina irra hojjetan harka isaanii amma bishaanii fi saamunaadhaan waan tuttuqsiisaniif namoota kana ni mudata jechuudha. Kanaaf maal godhamuu qaba? Gilaavii godhachuu. Tarkaanfiin inni lammaffaan gilaavii kan raabar gilaaviin jira. Wantoota akkanaatiin qophaa'an gilaavii san godhachuudha jechuudha. Yeroo amma bishaan tuquun dirqama ta'e wantoota gilaavii san gilaavii waan kanaaf hojjetame san godhachuudhaan goga harkaa kana bishaan amma tuttuqaa kanarraa ittisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf inni tarkaanfiin lammaffaan gilaavii godhachuudha jechuudha. Tarkaanfiin inni sadaffaa fi salphaan halkan dibata dibatanii bulu. Halkan dibatoota dura jenne san keessattuu petroleum jelly kana halkan harka ofiitirratti dibanii namoota gogaa isaanii goge kana jechuudha. Harka isaaniitirratti dibanii achii booda immoo gubbaarra gilaavii yookaan socks wanni kaalsii kan harkaa jechuudha. An akkasiis noo jiraate dibata san dibanii gilaavii yookaan waan kana irraan godhachuudhaan halkassan gogaa isaaniitti akka dibanni sun xuuxamu godha jechuudha. Halkassan dibanni sun suutaan gara gogaa isaaniitti gadi xuuxamee ganama yeroo kaan gogaan nama sanii laafee ka'a jechuudha. Kanaaf isa kana yeroo baay'ee yeroo godhan gogiinsi harkaa kunillee karaa kanaan baay'ee irraa fooyya'uu danda'a jechuudha. Kanaaf halkan dibatanii gilaavii irraan kaawwatanii yeroo murtaa'aadhaaf hookkans godhan namoota harki isaanii gogee rakkisu baay'ee jijjiirama arguu danda'u jechuudha. Inni arfaffaan aloe vera waan jedhamu fayyadamuudha. Aloe vera kana beekuu dandeessu. Aloe vera jechuun biqiltuudha. Biqiltuun Egaa aloe vera jechuun biqiltuu argaa jirtan kanadha. Biqiltuun kun kan inni baay'inaan biqilu naannoo ho'aa fi naannoo gammoojjiitti diree wiil naannoo gammoojjiitti kan inni biqilu waa adda addaatiif illee ni oola.
tarii dibata isaallee beekuu dandeessu. So aloe vera oiliin kun ka aloe vera plantidha. Plantiin kun baala isaa keessaa wanti hedduun kan argamu. So isa kana akkamitti fayyadamtu? Egaa biqiltuu kana argannaan orgaanikii isaa argannaan jalqaba haala kanaan baalli isaa ni citaa. Achi booda baala isaa kana addaan muruudhaan yookaan irraa quncisuudhaan jeelii keessa isaa jiru kana gara harka keenyatti akka amma kinoo argitan kanatti gadi dibamaa jechuudha. So orgaanikii isaa argannaan kana yoo orgaanikiin argamin immoo komershaalii warra jedhutti fayyadamudha jechuudha. Akkuma viidiyoo xiqqoorra isin agarsiise kana tokkoffaa orgaanikii isaa argannaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Orgaanikii isaa argannaan fayyadamuu dandeessu. Orgaanikii isaa san baala isaa san keessa yeroo addaan baafamu jeeliin keessa isaatii ba'u jira. Isa san harka keenyatti dibannee buluudhaan harka keenyatti dibannee bullaa. Isa san yoo arganne that's best. Isa san immoo yoo argachuu baanne commercially available kan ta'e jeeliin garaagaraa kan aloe vera irraa hojjetaman ni jiru. Isaan san fayyadamuudha jechuudha. Isaan san fayyadamuudha. Akkuma dibata kaanitti fayyadamna jechuudha dibatoota san. Garuu orgaanikii isaa yookaan immoo biqiltuu isaa kan argannu ta'e biqiltuu isaa san irraa irree jeelii isaa salphaadhumatti baasii tokko malee galgala dibannee ganama dhiqachuudhaan gogaa harka keenyaa yookaan harka keenya isa goge kana laaffisuu hin danda'ama jechuudha. Egaa biqiltuu kana keessatti antibiotic effect illee qaba. Antibiotic effect plus anti-inflammatory effect illee ni qaba jedhamee amanama. Antibiotic effect jechuun gaa akka qorichaatti illee ni fayyada jechuudha. Akka inni shanaffaan gaa akkuma dura jenne waan harka nama gogsu baay'inaan bishaan saamunaadhaan dhiqachuudha jenneerra. Saamunaan effectii ni qabu duratti isinitti himee jira. So hanga danda'amaa ta'een saamunaa hir'isuu bakka itti dirqaman ta'initti saamunaa fayyadamuu dhiisuu. Yoo dirqama ta'e dirqama bakka itti dirqaman ta'initti hanga danda'amaa ta'een saamunaa gadi fageenyaan ofitti rignee saamunaa amma harka keenyatti rignee saamunaa harka keenya dhiqachuu hir'isuudha. Yoo dirqaman ta'in jechuudha. So inni kun karaa tokko. Inni dhumaa stressii hir'isuu. Dhiphina hir'isuun illee gogaa harka keenyaa haallitti fooyyessu ni jira. Sababni isaas kaa dhukkuboonni keessattuu gomni harkaa kan sababa dhukkubaatiin akka egzeemaa fa'aadhaan dhufu yeroo stressii keessa jiru yeroo dhiphannu gomni harka keenyaa sun gorsan godha jechuudha. Ni hammaataa jechuudha. Kanaaf gomni harka keenyaa sun yeroo bilisa ta'an yeroo dhiphina irraa bilisa ta'anii sammuun keenya bohaaru gomni harka keenyaa sun ni fooyyaa jechuudha. Keessattuu namoonni egzeemaa qaban jechuudha. So kunniin kanuma salphaatti mana keessan taatanii gootanidha. Inni biraan maal fida? Gomni harkaa kun yeroo baay'ee wanti inni fidu tokko kosmootikaalii namatti hin tolu. Namni tokko keessattuu durboonni yeroo harki isaanii goge isaanitti hin tolu jechuudha. Baay'inaan wanti kun kan mudatu irra caalaa durboota. So kosmootik effektii waan qabuuf harki bakka mul'atu akkuma fuulaa bakka baay'ee mul'atu waan ta'eef kosmootik effektii waan qabuuf harki isaanii yeroo gogeetoo ququnca'u san isaan toluu dhiisaa jechuudha. Kanaafuu saayikooloojikaalii rakkoo qaba. Inni biraan immoo dhukkuboota akka kinoo egzeemaa kana fa'aatti illee haalletti garasitti ce'uun jira jechuudha. Dhukkuba akka egzeemaa gogiinsi harkaa kun keessattuu keemikaala adda addaatti saaxilamnee keemikaalli goga harkaa kana fidan isaan sanitti saaxilamnee inni sun immoo kontaakti dermataayitis waan jedhamu fiduudhaan dhukkuboota gogaa tokkoof illee nu saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf yoom immoo gogni harkaa kun yoom hakimaan laalamuu barbaachisaa kan jedhullee qabxii muraasni jira. So yaaliin manatti of gargaaru kun akkuma jirutti ta'ee garuu yoo tokkoffaa qaamni namaa kan baay'ee bifti isaa geeddaramuu ta'e skin discoloration yookaan immoo qaamni kan bubburratoo ta'e lammaffaa diimina harki nama sanii kan diimatoo ta'e kan gogurratti dabalatee kan diimatu yeroo ta'uu fi akkasumas immoo kan dhiita'uu fi kan dhiigu yoo ta'e kun arfan jiraannan goga harkaata irratti dabalatee mallattooleen kun arfan jiraannan dirqama mana yaalaa deemanii yaalamuu barbaachisaa jechuudha. Mana yaalaa deemuun dirqama jechuudha kondishinii kanneen jalatti. So ani sarraa kanumaan isinitti murufee I think viidiyoo kanarraa waan baay'ee bartu jedhee yaada. Ammas irra deebi'ee warra YouTube chaanaalii keenya faaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatinaa. Viidiyoo keenya yoo jaallattan immoo like gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Fayyaataa waan isiniin galle yoo jiraate kommentii jalatti barreessaa. Nagaan tura.